Turizimii guddina hunda galeessaaf mata duree jedhuun guyyaan turizimii addunyaa sadarkaa addunyaatti yeroo 42ffaaf Itoophiyaatti immoo yeroo 34ffaadhaaf magaalaa Finfinneetti kabajamaa jira. Guyyaan turizimii addunyaa mooraa tajaajila mana qopheessaa magaalaa Finfinnee keessatti kabajamu kan eegale waggaa ta'u saganticha irratti kan argaman sadarkaa itti aanaa kantiibaatti qindeesaan dhaabbilee kenniinsa tajaajila mootummaa obbo Jaanxiraar Abaay rakkoo nageenyaa biyya keenya mudate yeroo gabaabaa keessatti furuun Itiyoophiyaan damee turizimii irraa galii barbaachisu akka argattuuf namni hundi gahee isaa bahachuu qaba jedhaniiru. ቱሪዝም ሰላም ይፈልጋል። ሀገራችን የገጠማትን የሰላም ችግር በቅርብ turizimiin nageenya kan barbaadudha. Rakkoo nageenyaa biyya keenya mudate eenyatti furuuf humna raayyaa fi qaamotii nageenyaa wareegama kaffalaa jiran deeggaruun Itoophiyaa turizimiif mijattuu taate uumuuf uummanni hundi tokkummaa Itoophiyaaf dhaabbachuu qabu. Dhiibbaa taasifamu ofirraa qolachuun misooma biyya keenyaa guddisuun qooda hunda keenyaa ta'uu beekuu qabna. Finfinneen hambaalee hawwata turistiif ta'uu hedduu kan qabdu ta'us hedduun isaanii kan hin beekamnee fi faayidaarra hin oolle kan jedhan obbo Jaanxiraar beeksisuu irratti xiyyeeffannaa addaatiin hojjetamuu akka qabu hubachiisaniiru. ከተማችን አዲስ አበባ የሚዳሰሱና የማይዳሰሱ ሰፊ የቱሪዝም ሀብት ባለቤት ብትሆንም የውጭ ሀገር magaalaan keenya Finfinneen hambaalee hedduu kan qabdu ta'us turistonni biyya alaas ta'e kan biyya keessaas kan hin beeknedha. Garuu galii guddaa argamsiisuu kan danda'an hedduutu jira. Garuu faayidaarra oolaa hin jiran. Waliigalatti qabeenya keenya beeksisuu, daawwachuu fi daawwachiisuu qabna. Hoggantuu biiroo aadaa, aartii fi turizimii magaalaa Finfinnee aadde Faayizaa Mahammad gama isaaniitiin waldorgommii miidhagina biyya Gaanaatti geggeeffame irratti aadaa Itoophiyaan kan dorgomtee fi eenyummaa Itoophiyaa bal'inaan kan beeksiste Dr. Seeter Norgbey beekamtiin akka laatamuuf ibsaniiru. የአፍሪካን ጥንካሬና የአፍሪካ መዲና የሆነችውን አዲስ አበባን ደጋግማ በመጥራት cimina Afrikaa fi teessuma Afrikaanotaa kan taate Finfinnee beeksisuudhaan waliigala Itoophiyaa beeksisuun duudhaa, aadaa fi seenaa keenya addunyaadhaaf ibsuun nu caalaa gahee kan baatte dubartiin kun gara Finfinnee dhuftee beekamtii akka laatamuuf ibsuun barbaada. Guyyaan turizimii addunyaa sadarkaa magaalaa Finfinneetti marii paanaalii dhaabiinsa biqiltuu fi agarsiisawwan garaagaraatiin hanga onkoloolessa 5 bara 2014tti kan kabajamu ta'uun ibsameeti jira.